jechaa ture warra achi turtan argitan. Nan seensisnee akka carraa ta'e gammee seensiste. Gammeen seene erga seenee booda jawwee seensisee gaafa jawwee seenu sin ijoolleen shawaa miidiyaa fooloo dheeraa qabdu malee nama hin qabdanii jette. Ani baay'ee si faana haasa'uun barbaadu dhimma gandummaa, dhimma shawaa, dhimma arsii, dhimma wallaggaa, dhimma jimmaa dhiisiiti. Nuti ijoolleen shawaa iddoo lolaatti malee iddoo akkasitti miti kan argamnu. Maaltu ta'ee waan ta'e natti min jedheen mucayyootu du'ee jette. Eenyutu ajjeese mucayyoo? Mucaa arsiitu mucayyoo ajjeese jedhan. Mucayyoon arsii kun, mucaan arsii kun akkamitti mucayyoo shawaa ajjeese? Mucayyoon shawaa kun eenyudha? Akkamitti durute? Ammuma akkana godha jedhani ganniin fanutti man. Kaanee tasii shaarjadha kan nuti jirru ajimaanii obboleessa keenya fudhannee gara leenitti deemne halkan sanaan. Gaafa leen geenyu mana yaalatti nu erganii mana yaala dhaqnee akkana mucayyoon nu jala duute jirannaan as miti bakka biraa dhaqaa jedhanii bakka biraatti nu ergan. Achi baanee bakka biraa deemne isa kana baruudhaaf sin komantiin cufiin haasaan. Kanaan maal goone ani maal goone gara waajjira poolisiiti eeyyeen mee nu gargaari jenneen falmattuun nu bira jirti. Dubartii doktoraan nutti ba'e nu gargaari obboleetti keenyatu nu jalaa du'e maal gochuu qabna maalu nu gargaari jenneen. Omaayyuu wanta sin gargaaru hin qabu siyyoo poolisii irraa qabaattan qofadha kan sin gargaaruu dandeessu. Mee mucayyuma kana wanti ajjeese maalidha? Maal quba qabdu akkamitti isinitti fidanii dhugaa kana nutti dubbadhaa jenneen bakka doktoriiti. Dhugaan kun rakkoo hin qabu. Ala sana deemne gara waajjira poolisii deemne halkanuma sanaan argaa turtan warri mana siifanitti nu argaa turtan aga sadarkaa nuti ofitti wasanne liivii seennetti sinii banneen dubbatiin jennee sin dhageessisaa turre poolisii bira teenye. Kana jechuun immoo poolisii biyya kanaa mitiiti poolisii biyya Itoophiyaatti iyyuu baay'ee akka ulfaatu hin beektu sin. Hidhamnu sin hidhamna galchuun nu galchanis nu galchan jenneen bilbila keenya liivii banne kiisa keessa kaawwanne poolisii faana haasaa turre. Achiin eeshi rakkoo hin qabu jennee teenye poolisiin maalluun jedha yeruma sana tattama sanatti gara imbaasitti nu dawwale. Otumachi jirru. Okay, imbaasiin maal jedha nama kana kan qabatee jiru Maammad nama jedhamutu dhimma kana qabatee jira isa qabachuu qabdu jedhanii lakkoofsa bilbilaa nuu kennan. Achiin namni kun nama mucayyoo kana fuudhee biyyatti galchuudhaaf jennaan poolisiin sa'aatii sanatti waan beeknu hin qabnu dhaqa Maammadtu beeka dhimma mucayyoo kanaa nuun jedhan. Achumaan fiignee dhannee gara malli keenya maali? Maammad amma rafanii jiru halkan keessa gara sa'aatii 8-9 siqeera aleenitti jechaadha. Nuti maal goona achirra adeemsa karaa dheeraadhaan booda gara shaarjatti deemnee warri hajimaanitti galanis galanii warri dubaayis galanii hin bullee barii har'a ganama otoo laftiin bariin sa'aatii 5 kaan. Daandiin karaa irratti zaamatee baay'ee nuti cufamaa ture akkasumatti iyyuu deemnee gara imbaasii dhaqamne. Dubbii sanan barre. Nuti dhugaan baruu barbaannu mucayyoo kana maaltu ajjeese jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste jedhan. Akkamitti of ajjeeste? Maaliin of ajjeeste? Eessaa baruu dandeenya? Silaa nama ajjeese jedhanii maaf nuuf hin qorattanii jenneen. Lakki kun dhugaan jirtu kanadha. Waraqata isaan wal qabsiisanii waraqanni poolisiin mana yaalaati kennee jira. Waraqata sana gaafa doktorri achi nutti agarsiisuu jammartu ani bilbila koo kaaseen suura kaase waraqata sana nan qaba jechaadha waraqata sana of harkaan akkana wayyaa furannee gallee gaafa gallee ani gaafan galu ammas nama shakkinu qabnaa nama shakkinu kana seeratti nuuf haa dhiyeessamuu jennee gara imbaasii Itoophiyaa deemne. Imbaasiin Itoophiyaa maalluun jedhaa? Eenyudha naansi shakkitanii jedhan mucaa Naasir jedhamuu fi Abdii jedhamu shakkinaa jenne. Kaleessa Abdiin maal jedhamaa ture? Mucayyoon kun duuteetti paaspoortii ishii na bira jira maaloo abbaatti barbaadaati kootta qabnee galchinaa jechaa ture. Nuun immoo kan nuun jechaa turtan maalidha? Akka waan Abdiin harka keessaa qabu du'a mucayyoo kanatti kan nutti himaa turtan. Achuma warra imbaasiitiin maaltu kana godhe jennaan abdiin beektaa mucayyoo kana abdii nama jedhamu kanan beektu nuun jedha warri imbaasii hin beeknu kunoo kana isaan kun nu qoratamuu qabu seeratti nuuf haa dhiyaatanii nama shakkamu qabannaan nama shakkitan eenyudha bilbila kana nuu kennaati bilbilleetitti isinii waamnaa jedhan shakkamaa kennineef hin waamani. Abdiin sa'aatii sanatti achi jira hin jiru. Namni immoo reeffi kun iyyuu galuudhaaf dhimma kana wal qabsiise mucayyoo Abdiiti. Haati manaan Abdii reeffi kun akka biyyatti galuuf nu bira geessite. Kanaan alatti Abdii waan biraa waan godhe hin qabu nuun jedhan. Nuti Abdii iyyuu hin shakkinaa Abdii gara qaama seeratti akka nu dhiyaatu barbaannaa jenneen.
sana yoo barbaadan gaafatachuu dandeessu. Mucayyoon immoo ammas riizaaltiin nu bira ga'e qaama poolisii irraas qaama kamirraayyuu kan nu bira ga'e ofiin of ajjeesu. Ofii ishiiti of ajjeeste. Wanta dhugaadhaaf of ajjeesuun. Eessatti of ajjeeste? Istoora keessatti of ajjeeste. Maaliif akka ishiin of ajjeeste sanaaf immoo qaamni poolisii kun ragaa qabatamaa fudhateera, viidiyoo godhateera, suura kaafateera achitti. Isa kana immoo ana jawweef yookiin gammeef otoo hin taane qaama imbaasitiif hin kenna viidiyoo sana. Abbaan itti dhiyeenyaan barbaadan viidiyoo sana fudhachuu dandeessu jechaadha. Mucayyoon duushii. Dabalataan immoo mucayyoon ofii ishiiti ishiin duute ragaa qabatamaa waan hedduu lafa keessatti gaafa duute. Ani deemuufan jira, ani du'uufan jira. Waan akkana sagalee waraabdee hin qabdi. Otoo achi hin ga'in dura mucaa sanatti mucaa shakkamu sana imbaasiin otoo mucaa sana hundeessin nuti asii deemuu hin dandeenyu namni hedduun nu eegaa jira jennee. Imbaasiin qaama mucaa nu shakkinu sana dawwalee nu waame mucaan hin dhufe. Gaafa mucaan qaama shakkamaan kun gaafa dhufu qaamni poolisii isa sana siif hin qoratu. Qaamni poolisii kan sii qoratu namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste kana bichaa sii qorataadhaan. Ishii maal gochuu qabna kanaaf jennaan mucayyoon of ajjeesuu ishiitiif ragaan mana yaalaa irraa qaqqabeera imbaasii. Waan garaagaraa irraa waajjira poolisii dhaqqabeera. Maal goonu ishii nuti kanaan? Akkamitti reenfa keessan galfachuu dandeessu? Abdii fi sin immoo warri dhimma biraa barbaadan immoo maal godhan? Mana dubbii Arsii fi dubbii Shawaa walitti fiddan. Ijoolleen Arsii ijoollee Shawaa ajjeeste. Akkamitti nuti immoo isa sana akkamitti sun akkamitti ajjeesu kan jedhudha kan kaane malee otoo mucayyoon kun ofiin of ajjeesti jechuutti dhageenye maal gocha deemna nuti? Dhugaan jiru kanadha. Gammeenis na bira jira. Namoonni hedduun warri kaleessa turan hundi isaanii namni 15 ol na bira jiran hanga ammaatti. Hanga ammaatti otoo midhaan bishaan hin jedhin otoo nuti asachee deemnu gaafa dursa Arsiin tuulama ajjeesee keessaa baasa namni akkas jedhe tokko hin jiru. Dhugaan intalaa haa ba'u jenne akka Oromootti dhaabbanne yoo san ta'e anis intala sikkoo mandooti achiin gora ture sigalee nuti ka jenne dhugaan saba qulqulluu haa ba'u dhugaan miskiinaa haa ba'u mucaadhaafis micayyoodhaafis dhugaan haa ba'u jenne malee Arsii fi tuulamni wal fixe hin jenne nuti waan nu hin jenne hin jedhina. Sinigale waan kan dubban hin jedhina asumarra wallee hoo barbaanne liivii san finnee waraabuu ageechisuu dandeenya uummata kana dhugaan qulqulluu haa ba'u jenne dhugaan miskiinaa haa ba'u jenne abdiinis dhugaa argatu intalli duutes dhugaa argatu jenne malee waa'ee tuulamaa fi Arsii waan dubbanne tokko hin jiru sigalee waan dubbanne tokko hin jiru. Ani gabaabinaan waan dubbadhe hin jiru siifanis waan dubbatte hin jiru ka jennee dhugaan micayyoodhaa haa ba'u ana sodootee sanuma kaa ani sodoondee dhugaan ishee haa ba'u jettanii miti isin asi sodooduu ta'e dhugaan mucaa haa ba'u jenne. Dhugaan intalaa haa ba'u jenne intalli sun sababa kamiin duutee qoradhaa jenne malee waan gandaa walitti finne tokko hin jiru uummata Oromoo irra seera jirtan sinigalee dhimma irraan qabnu nuti gandarraa ati akka keetti jechuu dhiisuu akka Oromootti dubbanne. Dhagee ati akka keetti hin jenne warri jedhanis hin jiru dhugaan jirtu immoo isa kaleessa kaastee agaarraa attatti nu hordofaa amma nurraa eegaa turte kuni isaan amma kana sitti mee mucayyoon ofiin of ajjeeste shakkamaa qabdan sana immoo waamaa jennaan dirqama hin deemnu nuti. Imbaasii jechuun Itoophiyaa bakka buutanii biyya kana keessa jirtanii maaf nama nuuf hin dhiyeessitan jennaan dirqamaan mucaa waamanii nu dhiyeessan mucaa hiriyaa ishiiti jedhan sana. Mucaan gaafa dhufu maal jedhee anaa wanti ishiin naan jette ragaa qabatamaan kana kanatu bilbila koorra jira kana kana naa barreessite kana sagaleen ishiillee na bira jira sagaleen ishii jedhe. Nuti ani poolisii biyya kanaa miti namaan kana jedheetu nama qabachuu hin danda'u yookiin nama reeboo kiwwaa gochuu hin danda'u. Mucaan sagalee of biraa qaba sagalee mucaan kenniteef. Aga sadarkaa lubbuun koo darbuu fi kana booda nan argitu amma jettuunitti sagalee qabdeef hin qabdi. Asirratti mee gaafii tokkoon qaba. Namni reeffa kana gara biyyaatti galchuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate jedhanii haadha manaa Abdii kanatu akka reeffi gara biyyaatitti galu kan oliyyannoo godhe isheedha moo kan biraa immoo gaafiin lammataan bilbilli micayyoo duutee sakattaamee jiraayi poolisiin sakatta'ee bilbila micayyoo sana waa hundaa isin argitanii jirtu waan kanarraa quba qabdu isa kanas walitti qabaatimee nu ibsa. Tuni yaada gaarii nu gaafatte yaada gaafatamuu qabudha. Bilbilli mucayyoo mana madaamii jira gammaatti miin ishii fi bilbilli mucayyoo mana madaamii jira madaamiin mi'a ishii koottan irraa fudhadhaa jechaa jirti. Dhimma mucayyoo Abdii irratti garuu mucayyoon Abdiin baasiidha kan bilbilteef namni tokko du'ee jira. Nama eenyu jedhamutti bilbilte nama Mahammad jedhamutti imbaasii Itoophiyaa keessa hojjetu.
Isa kana immoo nuti silkii isaas ni kennuu dandeenya. Maammad kana faana haara reeffa kana gannis ta'e abbaan barbaadda wajjin haasa'uu dandeessu. Maal jettee mucayyoon akka inni nuun jedhetti mucayyoon abdii nuu bilbilteet reeffi nu harkatti du'eera maalluu wayyaa akkamitti reeffi kun gara biyyaatti gala jetteet nu gaafattee jedhan. Achiin sababni isaa abdii irratti miidiyaa kana irratti kan odeeffamaa jiru akka abdiin harka keessa qabutti akka Naasir harka keessa qabutti kan haasa'amaa jiru. Isaan kana dirqama qaaman arginu malee imbaasii kana hin deemnu jechaadha. Dhaggeeffadha. Guddata meerree mucayyoon ittiin duute sana qorachuu dhiisaniit eenyutu mucayyoo sana ajjeese mucayyoon keenya eenyu harkatti duute jedhanii taasa'u. Achumaaniin ani waajjira poolisii dhaqeen reeffatu nu harkatti jira. Mucayyoon kun haadha manaa kiyya gara biyyaatti reeffa kana galchuun barbaadan jedheeni jedha. Mucaan eeshii erga gara biyyaatti galchuu barbaadde wanta si barbaachisu sana imbaasiidha dhaqi xumuradhu koottoo jedhan. Otoo mucaan imbaasiidhaan xumuratiin nuti immoo dursinee dhaqne. Wanti ture kanadha. Tuulam. Ayyee asirratti ragaa achi mana yaalati qabattanii dhuftan kan poolisiin footoo kaafatee waa hundaa godhan atilleen kan bakka mana yaalati ragaa footoo kaafatte sana guddataan abbaa fi faamilii mucayyoo duutee tana bira jiraati. Isatti ergaati inni ragaa kana waa hundaa wajjin maatiin kara ittiin deemuttiin haa deemuti. Isin amma akkaataa bilbila mucayyoo sana dhaqxanii madaamirraa fuutaniitoo waan jiru hunduma isaa qoratameetoo waan jiru ummatatti baafameetoo himamu isa kana godhuu hin dandeessu. Ila sittima tuulamichaati sittin hima. Eeyyen nuti gochuu dandeenyu. Riizaaltii reeffaa nuu kennaa jennaani imbaasii irraa fidachuu qabdu jedhan. Nuu kenne namni ajjeessu otoo hin taane mucayyoon of ajjeesudha. Warri mucayyoon biratti duute sun warri madaamonni mucayyoon biratti duute mucayyoo sanaaf akka reeffi biyyatti galuuf akka agaammaatti mi'a mucayyoo fi silkii mucayyoo koottaa nu biraa fuudhaa jechaa jiran miti. Akkas miti mucayyoo nu biratti duute kana bilbila ishii fi eenyu dhaqee haa fuudhu kana. Eenyu dhaqee haa fuudhu. Inni dhaqna ishiisa iyyuu haa ta'u inni dhaqna gara fuulduraatti iyyuu jennee gaafa walii gallu nuti kan barbaannu shakkamoota lamaan eenyu fe'u abdii fi mucaa itti gaafatamummaa fudhate sana qofa barbaanne achitti. Dhugaan haa ba'u gaafa jennu erga mucayyoon duushii barree. Jara sana arganne haasofsiifneerra. Wanti isaan haasa'anii fi wanti namni haasa'u walii adda. Jiran silkiirraa fudhannee reeffi biyyatti akka galuuf waan borososii hunda akka xumuramu akka sinan gargaaran nuun jedhe nuti shaarjaa jiraanna inni Abudaabiidha akka hin deddeebineef nama sana silkiisarraa fudhannee waan hunda inni nama nuu kenne reeffa sana biyyatti galchuudha. Koottaa eenyu reeffa sana biyyatti sinii galchonnaan nu reeffa sana biyyatti galchuu otoo hin taane kan dhufte ani dhufeef dhugaa baruu dhufeef hin jedheen. Dhugaan sun immoo maalidha jennaan miti gaafa bira geesse mucayyoo kanaaf ati maali naan jedhan anuma mataa kiyya. Anoo silaa dhugaa barbaachan deeme malee mucayyoo kana iyyuu hin beeku. Haati mucayyoo maqaan ishee eenyu naan jedhan.